Garas kata abang pada kata. Akan berang kakak nanti nebra kakak wajib tiga bada akan kakak. Wayo nak kakak wajib ti nak kakak bayar orang mau kakak wajib ti tak letih dulu steti. Mani pernah mikir tahu. Akan berang genya orang akan berang genya. Mungkin kan aku mani payung genya. Dan Akan aku berang mani pernah genya mari orang. wajar. Negar gari awak aku. Tigray mental tuh. Bebas. Tigray satu terakas. Base sakalan indah lagi. Sakalan kena sih sana. Wayo ya awak aku. Muka kap nanti kakak tegar muka kap di Saya juga di sama dengan kakak. muka kap juga na. Saya kalau jembat badar aku ada. Ya sampai si Wate itu mana? Aku mau ke dalam mana macam mana? Ega kalah sama Zana jadi entah mau ada nanti fakta itu bicu masih nanti. Ya awak aku nugar gari awak aku. Nugar gari. Wayo ya Rabbiku nugar gari. Benar. Berbeda screenshot yang belakang screenshot buat. Takut tegar mau sama semua daerah ya tabas. Nih kotu lenca kiyana kene lenca tabaca turre nih. Nih anci, nih ambil saya namci. Ya tabas muat aja. Oh mau kau kena tuh muat daerah. Oh fai. Ara mau kau kena tuh ulfada. Bahkan abas tahu wakai udah balik sini fakin. Melat. Abbo kayaa argadhaa waaqayyo isiniif haa kennu bakka anaa baastan kana dabalee isiniif haa kennu oromootii ulfaadhaa ulfina argadhaa kabajamaa kabaja argadhaa jiraadhaa dheera anchi kottu leeca kiyya finnee አንበሳ ናምጪ አሸንፌሻለሁ ታሌ ያወርድልሻል ያበንት ላመስገናቸው ማይፈልግ አንበሳዬ ውረድ አሁን አንድ አንበሳ በአንበሳ አይደል የተጫወት ነው ላኪ ማን ነው የሚሰጠኝ እመጣለሁ አወርድልሻለሁ እመጣለሁ ያላ እኔና ስጭኝ እስከምትሰጭኝ እጠብቅሻለሁ እንደዚህ ማንንም አላስገባም እሺ አብሽሬ እኔ ቆንጆ ምንም ማለት አይደለም አንድ አቤል የሚባል መጥቶ ከሰጠሽ ይዋለውማ በቃ ይሉ በቃ ይዋለው አቤል መጥቶ ይሰጥሽ ይኸው እጠብቃለሁ ማነው ስሙ ይሰጥሻል አቤል ሚል ከሊፋ ሚል መጥቶ ይሰጥሻል ያላ የአቤል ታል ስጠኝ አቤል ኮት ኦሮሞ እኮ ገለተማ ይምጣ ለአቤል ነገር ይጠብቃለሁ ሰው ሳላስገባሽ አብሽር በቃ በይ ሂጂልኝ nih buat tujuan Congra. Begato Ya, ulfaatu pasti sih bagian nuga gudis warganya nami rakon kamu absera. Baga gamad de garu. kata jamek na fawat wa kayo si fawat ulfaatu ulfinargat Amin. Rakon kamu. Absera. jatu gadu bacu guma gacang galeto Baye gamad de garu. anille gamadera guma bacu ya galeto harumut sanu Naman to na baye naman to na lugar. Ata masih diisi?
sagalee kiyyan jira. Eeyyan hin jira. Abbaa biyyaa tokkotti. Hin jira sagalee. Gammee koo kottatillee ulfaadha hundi keessanuu. Gammittii koo ara Itoophiyaa waan irra ka jiru hundaayyuu naa galcha. No worries, Itoophiyaa waan maara koon qabuuti. Baga amdaariin siin komandoo si gammachiise. Amiin haadhoo koo ulfaadha isheetillee naaf jiraadhu ulfaadha. Abshir gammachuun kan namatti tola akka malee. Dhuguma baay'ee namatti ulfaadha hundi keessanuu. Kabaja argadhaa ulfaadha. Bilbiltee rifadhee maal wayyaa jedhu. Maal bira dhaquun hin mijaa'u boochee erganiin achirratti. Aaraanete bilbiltee jennaan bari akkasii jennaan maali kun mo'amuu fi mo'uun qaba jiru taas gabbaa hin jedheen. Isiin akkamitti uummata xiqqaa kana biddee Oromoo biratti wanta itti sodaatti. Kun wanta nama sodaachisu tokkollee hin jiru bara odoo namni kun hundi jiru. Fata jechuudha ofirraa. Keessuma kee gammachiisnaan barbadda. Garuu silaa geemni hundee egaa muraasa dheeraa ta'e namatti tola. Ganni dhugaa rabbi baay'ee gammadne baga gammadde dhugaa rabbi konfidensii kan kee baay'ee namatti tola. Warroota tana dura tapha guddaa taphate ol caalta wallaahi. Baga gammadde wallaahi baay'ee takka gammadne jira. Taadikee naa galchaa jawwisa kootu. Nama naa galchaa Oromoo koo. Baga gammadde gannishaa. Isinillee ejjumaan baga gammadde jecha ulfaadhu. Dan hundi keessan ulfaadha warri takka lamaan naa baasan hundi keessan ulfaadha waaqayyo isinii baay'een Oromoo fi Ganni amma ofirraa bo'een fata jedhii qalbii gamma indee kan hundamu. Amma boottillee gurra qabattee ayyitu beekaa maal taatisa wallaahi jalqaba narri fadde beektaani oomachira teessee chira danda'u na fakkaattee iyyuu amma iyyitu gurra teessee hafantu rakkoo hin qabu. Handura dhugaa isinii himu bilbiltee turte naaf jechuudha. Bilbiltee jennaan baay'ee sodaatee jette lakki yoo sodaate taphachuullee hin dandeessu. Keessa ofirraa fata godhii fi taphadhu hin jedhan bakka. Mo'amtee mo'amuu baattee rakkoo hin qabu jedhee. Garuu yoo laaltu baay'ee si gammachiisa kun bakka hedduu namatti tola dhugaa. Dhugaa rabbi cimtuudha isheen. Galatooma Oromoo kun dhugaa rabbi namni miidhagina kana bira dhaabbattan guutuun keessanuu baay'een isin dinqisiifannaa. dhaabbattanii si gammachiiftan qalbii si akka hin cabne taasisan rabbi isinirraa haa jaalatu addunyaa teessan keessa rabbi barakaa haa kaa'u amalli akkanaa kun nutti haa horatu ulfaadhaa hundi keessanuu galatoomaa dhugaa rabbi. Asumaan dubbannaa ganni baga gammaddee geema hikmaa jira achi deemnaati nageenya turii gammadii bu'aaraa olii si deebina.